Meeshaaleen dijitaalaa kanneen akka bilbilaa fi kompiitaraa yeroo intarneetaan dabaalaman hojii hojjechaa jirtu irraa qalbii ta'e hatanii qaamaa fi qalbii ta'e gara birootti fuudhan. Hammi isaanii haa wal caalu malee hundi isaaniitu yaada keenya bakka hedduutti hiranii hojii irra jirru irraa nu jeeqan. Keessattuu araadni bilbila harkaa, araada wantoota kaanii, araada kompiitaraa, taableetaa fi wantoota biroo caalaa hedduu cimaadha. Keessattuu barattoota barumsa dubbisaniif bilbilli harkaa qormaata guddaa ta'ee jira. Miidiyaa hawaasummaa kanneen akka Feesbuukaa, Telegiraamaa, Waatsaappii fi Imoo fayyadamuuf bilbila harkaatu hedduu mijaa'u. Dabalataanis bilbila irratti fiilmii ilaaluu, sirba ittiin dhageeffachuu, qoosaa fi wantoota nama bashannansiisan daawwachuun hedduu salphaadha. Iddoo deemnu hundattuu bilbila harkaa qabannee deemuun ni mijataadha. Bakka deemnu hundattii fi akka jiru hundatti bakka hundatti fayyadamuudhaaf kan salphaadha bilbila harkaati. Kanaaf bilbilli harkaa madda jeequmsaa tahee jireenya keenya, fayyaa teenya, kaayyoo teenya miidhuu danda'a.